warra wal fuudhe gammachiisuu dhuftanii gammadaa isinis hedduudhas jettanii eenyu kan wal fuudhe jettee nan gaafatanii Jibriil maqaan isaa kan siitis Saadaa jedhanii warri wal jaallatu hedduu bar isaan lamaanii yaa Rabbi hin seensisin hamtuu gedduu isaanii xiqqaaf guddaan galatoomaa baganuuf dhuftanii garuu ni jira seerri kan isin guutuu qabdanii Ustaniin taa'inaa fuula gurgurtanii laayikii fi onnee maaf ol hin darbitanii moo jawwaala keessan oggurtanii dhuftanii nyaadhaa dhugaa bashannanaa manni kan keessanii dabbaramuun hin jiru as keessa teessanii isiniif dhiyaata wanni isin feetanii gammadee gammadaa baga gammaddanii riqicha shari'aa gaa'ila keessanii be'eega wal fuutanii waliin makamtanii karaa Rasuul Amiin qabadhaa qarriffaan qabadhaa seenaa sahabotaa duraanii yaadadhaa Aliyyii Faaxumaa fakkeenya godhadhaa isinirraa haa qabu rabbiin wanta hadhaa wal fuudhaa galaa rafaa wal hammadhaa Jibriil keenya isin jechuu dhufne baarakallaahu lakaa saadaadhaan addaan isin hin baasin wanni takka ganamaaf galgala waliin jedhaa ana fidaaka isin lamaan gidduudhaa haa baasu rabbiin ilmaan barakaa yeroo hundaa godhaa qalbii keessan takka karaa yeroo deemtan walitti maraa harka sheexaanaaf hin kenninaa yoomiyyuu taanaan bakka Jibriil keenya alhamdulillah jedhii faaruu rabbii keetii arrabooda ati kan siiti isinis kan keeti ragaan keessan qur'aana rabbiiti sirriitti dhungadhu haadha manaa keetii baga gammadde atis Saadaa keenya qaalii Jibriil arrabooda siif ta'ee jira halaalii sodaadhiisiitii ol jedhii ija keessa laali Jibriil keenya Saadaan kun kan keeti rabbiin siif haa godhu akka Faaxumaati atis yaa Saadaa Jibriil kan keeti isa siif haa godhu akka Aliyyiiti warra wal jaallatu jaalala dhugaatiin isin haa taasisu warra akkasiiti yaa aroosticha koo Saadaa kana jabeessi haadha manaa keetii qalbii gammachiisi amaanaa rabbiiti jabeessi sirriitti si malee hin qabdu isin ganaa keeti jaalala facaasi onneesii keessatti umrii keessan guutuu walumaan jiraadhaa ilmaanis gaggaarii walirraa hargadhaa gaddaa fi gammachuu walumaan qooddadhaa hamtuu sheexaanaarraa rabbitti maganfadhaa quraanaaf hadiisas wal barsiifadhaa isinirraa haa qabu ija budaa isiniif haa kennu qabeenya guddaa gammachuu malee isin hin agarsiisin gaddaa ammas haa milkeessu warraas dhufe hundaa yaa Jibriil keenya gammadi akka gaarii Saadaa fudhattee har'a intala gaarii arrabooda cinqii noo aariif hiraari Saadaa arrabooda noo cinqiif haraari Saadaa keerraa gammachuu agarii Saadaan gammachuun akkaan kokkofaltii kan Jibriil waan taateef gammachuu qabdiiti warri wal argate wal simee jiraati Masha Allah jedhaa ofuma keessatti warri singiloonnis baga nuuf dhuftanii kunoo shaa jettanii bakka nuuf guuttanii nurraa haa jijjiiru anaa fi isinis daawun jedhaa singilummaadhaanii Rabbiin xiqqaa nuuf haa guddisu guddaa nuuf haa fuusisu keessattuu jarri shamarranii immoo warri jaarsa hin qabne asumaanuu keessaan na haa dubbisu warri fuudhin fuudhaa arrabooda ni ga'a yoo fuute argatta imaana walakkaa Rabbiin waa dagale sodaatiin takka yaadaan cinqamuurra fuudhaatii heerumaa gaarii miti callisnee taa'uun singilummaan
filadhuuti heerumi atis isheen durbaa atis ishee fuudhii jalaan badin gurbaa atis ishee fuudhii jalaan badin gurbaa wal rakkisuu dhiisaa teessanii halaala seeraaf heera guutaati wal fudhadhaa galaa rabbiin isinirraa haa qabu hammeenyaa fi balaa rabbi isinirraa haa qabu hammeenyaa fi balaa warri wal fuudhellee qorra jalaa baate warra hafe kana kan garaana nyaate obboleettii qaalii obbolaa maal taate osuma xixiqqeenyuu umriin keenya dhumte karaa shari'aatiin bultii ijaarrattee jiruu geggeeffata rabbitti hirkatte ani hoo ati hoo maal taate haga yoomii rafna makaddaa ammattee har'a boru jechuun umriin dhumatte ani qabeenya hin qabu osoo jechuu baatte gargaarsa rabbiitiin bultii ijaarrattee rabbiin si gargaara rasuula dubbate sallallahu alaihi wasallam kiyya atis fuudhi intalo heerumi singilee fakkaattee taa'uun haga yoomi isin haa gargaaru gooftaan ardiif samii garuu itti yaaduu qabna haa ta'uti rabbitti hirkannee haa jaarrannu bultii qalbiin kee qulqulluu taanaan dhugumatti wallaahi ilaahin singatu lafatti dhaamsi koo kanumaa ikhwaanii nakasasuuf deemu makaddaa firaashiin anis fuudheen qabu akkuma keessanii itti yaadaa qeerroon gargaarsa rahmaaniin jaarsaaf jaartii gaarii nuuf hayru inni aamin jedhaa bakkuma jirtanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله bifa walalootiin ergaa dabarfatee warri singiloota keessaan na dubbisaa karaa ergaa gabaabaa miisajii barreessuun xiqqoon ulfaata sagalee yoo qabdan mee maal wayya laata jedha ergaan egaa ergaa ajaa'ibaati bifa walalootiin ergaa dabarfatee miisajii barreessaa keessaan na dubbisaa jechuun jira warri keessaan dubbisaa gurbaan ustaazatti baasii heddummeessuu deemtaa gurbaatis kan jibriil dadhabbiin baane mi'ammaaf qoy ajaa'iba. ما شاء الله مبروك ألف مبروك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير من جنة. السلام عليكم مشوري بقيتين سنجي الله وحيدي بارك الله لكم وبارك عليكم جنة كمنين هندي ألف مبروك ما شاء الله جتون تكو دبدا دغنغورا جروب إيها مغافدا أردفتوني غاري إسينس كتامي وان قبدان فلتاني وري هسترتاني بلتي ساني باريدا كان an yeroon dhagahu hedduu gammadee sagalee isin qabu hammumaan danda'u baga isiinis gaarii alhamdulillahi carraan gaarii wajjin nuuf tura hordoftoonni garee kanas jirtan halaala gammadaa taphadhaa du'aas godhaa kan achi jirtan dhaqanii qaamaanii baga gammaddanii warri wal fuutanii baga gammaddanii walitti urgaa akkaadhaaf ilmaanii kan walii nyaatanii isinitti mi'aawu akka dammaa faannanii rabbiin isin godhu warra waliin turu bultii ijaarrattanii itti gammadaa ilmaanis argadhaa waliin bakka ga'a guddadhaa mul'adhaa hamma manaa ga'a biyya waliin ga'a taawaa dhagaa walaloo kiyya asitti naaba maqaa kiyya yoo feetan akkuma argitanu markaza kiyya halal quraanii ustaazi kiyya qaalii abdulkariim kamaalii بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دعائي أكامي أفتودا بفولالوتين قبويتي obboleeyyan keenya kan guyyaa gammachuu arraan tana gahanii kanaaf gartee du'aa'ii bifa walalootiin gootee aamiin jenneefii jirra. Jazaakillaa jennee jira. Eegaa ol baanaa numanka gammadee maayikii
abdii harkaa fuudhee itti seene dhiifama yaa'u baga gartee barattoonni Jibriilii fi Aadaan akkuma beeytanitti barattoota kiyya waan ta'eef akkasumatti yaada. Kanaafin gammachuu keessa kutee maayikii si harkaa fuudheetii dhiifama narraa tahee baga guyyaa gammachuu kana Rabbiin nu gahee isiniin jedha. Amma maayikii si harkatti deebiseetiin jira. Tartiiba itti jirtan irratti deebi'aatii barattoonni madrasaa Iqraatis barattoota madrasaa Daarul Qaraar fakkaattanii dhuftanii seentanii jirtanii. Egaa uummanni gartee obboleeyyan muslimaa onlaayinii kanarratti waliin jiran hedduutu jira. Waliif gammadan gaddaa fi gammachuu keessatti walirraa qooddatan wal bira dhufan hedduutu jira. Haala saniin warri dhuftan hundi keessanuu baga nagaan yookaan Kamal Dagguu inshallah sagantaa Qur'aanaa nuuf haa cufu inshallah suuraa dhumaadhaan. Aanisi dhuma tafsiraa bakara bejennaan egaa itti dhoofne silagaa sodaatte ayyee meetti kenna. Wallahi barakaatu. Wa alaykum assalam wa barakatuh. ما شاء الله كسموني كينيا أهلا بكم اسمين جنة ما شاء الله ترتي سنفان تفتن كلا باي سنجلة تنفني ربي نسنا قرط تنفتو قائلة بليوان كينيا قائلة ملكي ربي آلمان فتايس ما شاء الله أستاذ كينيا بليوان كينيا أرجيوان كالي Sirri badhaafatan gammaa itti jirtan inshaallah rabbiin isin haa galatoomfatu. Jedhaa keessan jannatul aalaa rabbiin aalaman uffataa yesu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. جزاكم الله أحسن جزاء بالخير. الله أكبر ما شاء الله. بارك الله فيك وزادك الله في الجنة ما شاء الله. كنا قصدت سجنتان كينيا والله بفبريدان إيجالي بفبريدان نوبتو ساتي فدو جمان نيرا ما شاء الله ورّيها سجنتا وبوليين كينيا رتهر جمتاني جتشولا ميجاكسولا بريتشولا har'a bira dhaabbattanii haga saatii kanatti nu waliin turuu keessaniif hedduu nu galatoomaa. Jazaakumullahu khayran wa ahsanal jazaa sinin jenna. Mana nagaatti nuuf galaa. Akkasigaa ijoollee anii fi ustaazni xiqqoo maanguddoon kun ni dadhabaa beektanii amma ol seenneti hirkan amma suutatti ijoollee walirra laaladhaati waan hafee du'aayi walii godhaati wal babbaradha silaa qaata wal fixanna fakkaata wal barannaan durattu isinigaa
Nuti kallattii gama keenyaan ol deemnee maal tallaati qoose akkasuma kan ustaas. Ayyee akkasii maashaallah jazakumullah khairan barakallahu fiikum isiniin hangafee hundummaan keessan wallahi nuuf galatoomaa Urees turtan ureessi deemtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jennaa maashaallah maarreegaa dhugaadha sagantaa keessan inshaallah ammatti dandeessu Jibriilii fi Shaadiyyaan darbuu boodatti haftanii goona warri Wayyaa ustaas. Ustaz ijoolleen akkuma beekamu jechuudha karaa ergaa gabaabaa kallattii tamsaasa kallattii raadiyoo markaza furqaaniin ergaan karaa keessaatiin nu dhaqqabuu jiru sagalee mushirichaa fi mushirrittii dhaga'uu maleen galuu jechuudha keessummootiin keenya takkaa fi lama sadii ergaa nu biraan ga'aa jiranii sagalee mushirrichaa fi mushirrittii dhageenya jechuun jiran ijoolleen akkana ka ustaaz bari boru deebi'anii xiqqoo boodatti hafanii waa karameellaa fudhatanii sagalee irraa dhaggeeffatu malee amma akkanatti karameellaalee waa hiruun eegalle kaan malee na fakkaata akkasii miiree. Ijoolleen moo baraga guyyaa lamaffaatti har'a osoo hin taane boruu ganamarraa ka'eetii karameellaan kan hiramu warra dhiiraatii shiittoon kan biifamu. Amma manatti haftee bitanii qaba. Waan akkanaa tokko hin argine durii biyyatti ani illee daa'immoo. Amma biifatteetiin beeka ustaadha. Dhaqeetiin baran. Ani karamela sadii naa kennite naa lama kennite shan naa kennite naa jennee akkasitti wal lolaa turan ijoollee huba qabna. Garuu kana meellatti yoo fudhachuu ta'e malee waa isiitti biifan san biran dhaqqabne inni itti biifamu kun xiqqoo nama osoo ishiitti biifuun biyya Malee sagalee yaani gaafa karameellaa sana sirriitti arganne asillee obii fakkan qaban yaa dhugaadha. Numaa agarre malee ijaan agarre malee akkasitti obii waaqarra warraan goomutu fayyadamaadhaan gaafas ola xiqqoo orofaa qabatee jiru nuti gaafas orofaa kanallee hin qabanne akkas faranjaan qabanne gaafa. Jara kanaaf biifanii yaaboo gaafate nu karameelluma nutti darbaniituma nurraa ofirraa gad nu oofanii halas karameellaa keenya argannaa gammadaansuma biraa baana sola nuti akkas taane yaaboo. Inshaallah ka Jibriil amma dhagaanus amma rakkoo miti inshaallah Saadiyyaan xiqqoo ganamarraa kaastee karameellumaa kennaa gaa silaa abbaan akkasitti waan dubbatu xiqqoo dhiifama gaadaba yoo balleessin illee hayyee. Jibriil kanallee Jibriiliin miti amma siiduma dhageenya jechuun jiran yaa boosee ishee Jibriil illee yaa meesaadiyyaa ofii wayi sagalee dhumtii kun jijjiirame laata saatuma duraati moo Jibriiluma amma duraati jedhanii ijoolleen shakkii hedduu qabanii dhugaadha suni hedduu nama shakkisiisa. Keessaafuu ergaan kun kan inni nu bira gahaa jiru warra mana keessaa sun taane warra alaarraa